Akkam jirtu daawwattoota keenya qophii addaa qabannee dhiyaaneerra. Qophii keenya har'aatiin naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa fi Baalee aanaalee naannoo Ogaaden waliin waldaangeessan irratti yeroo garagaraatti lola ka'uun lubbuu namaaf qabeenyaarra miidhaan gahaa tureera. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yeroo adda addaatti tarkaanfii milishoonni Ogaaden mootummaa federaalaatiin leenji'an liyyuu poolis jedhaman uummata Oromoo irratti fudhachaa jiran gabaasaa tureera. Maddi wal dhabdee uummata Oromoof Somaalee gidduu jiru rakkoo qabiyyee lafaatimoo margaaf bishaan barbaacha daangaa irratti wal lolu. Mootummaan naannoo Oromiyaas ta'e kan naannoo Ogaaden akkasumas mootummaan federaalaa furmaata maaliif kennuu dadhaban? Lubbuu namaaf qabeenyaa hagamtu manca'e? Kanneen lafaaf qe'ee isaanii irraa buqqa'anoo hagam ta'u? Kanneen jedhan irratti dookumentariin qophaa'ee nuuf ergame akka itti aanutti dhiyaata. Turtii gaarii. Daawwattoota kabajamtoota keenya kan amma ilaalaa jirtan godaantota aanaa Mayyuu Muluqqee irraa naannoo tokko hanga araddoo takka irraa bakka takka qubsuma bakka takka irraa kan daawwannee jirrudha. Yookiin bakka qubsuma duraan jiran irraa godaananii buqqa'anii naannoo biraa qubatanii jiran jechuudha. Isaan kana keessa haawwani gurguddoo fi manguddoo gurguddoo daa'imman ijoollee akkuma laaltan kana irratti hanga tokkorra kan bakka qubsuma takka odoo qubsuma akka aanaa Mayyuu Muluqqee guutuu hin ta'in qubsuma bakka takka qofa jechuudha. Namoonni kun namoota dhibbaan lakkaawan kan bakka takka qubatanii hojiin jiran haawwanii fi manguddoo hafterra haasawa isaanii gurraan isin gaa qajeeltanii akka hordoftanii kabajaan isin afeera. Eenyumaan kee? Aminaa Bakar. Aminaa Adami. Maal asii gootan? Baqanneeti. Soomaaliin onarraa nu qaaftee ilma keenya idilee ijoollee keenya idilee mataa murtee ibiddan irratti shiddee baqannee ona keenya irraa buqqaanee ristii keenya irraa buqqaanee waa takka dhabnee harma quban. Ayyee. Isin kun hundinuu moo? Ayyoo to maqaan keenya? Saara. Saaraa eenyuuti? Saara Galaanoo. Saara Galaanooti? Eessa manni kee dur? Manni kiyya Mayyu. Mayyu bakka tam? Ndogorbooti Muluqqee. Muluqqeedha? Maaltu isin baqachiise onarraa? Onagaa. Somaaliin halkanii guyyaa nu gubdee mana nu gubdee saa nu gubdee mooraa nu gubdee qabeenya nama nu gattee waan qabnu nurraa marattee baqannee irraa kaane. Baqattan amma maal nyaattan asitti? Asitti waan nyaannu waan qabu. Namni isin gargaaru ni jira? Waan jiru. Waa takka illee hin qabdan jechuudha? Hin qabu. Amma hoggaa fayyaa dhabde faa hakima isa dhayita? Hakima? Takkaa dhayite? Waan dhaynaan. Isin kun hundi sanuma? Sanu. Obbo eenyumaan kee? Maal asii gootan? Maaltu isin baqachiise? Shanii naannoo shaniitu Soomaliin baqachiisee argu. Ganda keessan irraa baqattanii? Bakka teenya irraa baqannee. Akka dhageenyetti adda bilisummaa Oromoo ABO fi Nilee fiitu isin dha'ee jechuu jira moo kililii shaniiti? Kililii shaniitti nu dha'e. Kililii shanii nu dha'ee bakka irraa nu buqqaasee. Wanni sun ABO ni jirti naannoo kana? Hin jirtu. Qoonele foo? Hin jiru. Kililuma shanii jechuun? Shaniiti kan nu dha'e. Liyyuu poolisiin ni jirti? Ni jirti. Liyyuu poolisii faa isin dha'e? Sanfaa nu dha'e. Sanfaa nu dha'e.
خالد فجأة هاي سنيس دي ما دي Fakkeenyaaf namoota guulola sanjuu miti fakkeenyaaf guulola sunee galma akkanumatti naannoon Soomalee nuti dibamteetuma iddoon itti jiru san akkanumatti daangaa seentee nuti dibamteetuma waan nuti quban qabneef akkanuma nurra dukkaasa bantee yeroo saniif guyyaa san ilmaan hedduun rakkoon irra geessee jirti kabajillee ni jiranii namni kadhumees ni jira tokko lamaas miti jechuudha baay'eedha kanaaf horiinis akkasumatti daran ማለት መጀመሪያ ሲጀመር አላውቅም ለማን እዛ ሶማሌዎች ከዛ ብዙ ሰው ነው የሞተው የጠፋ ሰውም አለ እስካሁን ያልተገኘ ብዙ ንብረት ላይ ብዙ ጉዳት ነው ደረሰ እስቲ እርሶ ላይ ምን ጉዳት ደረሰባችሁ አማ ፈከኛፍ አካ ዋን አካ ማቲ ሄዲ የቹ ነው መስል ያው ፈከኛ ፊልማ ደረ ሄዲ ያተው ሀቧተው ሀ ሚዳን ረገይስ ፈከኛ ሚዳ አከምቱ ረገይ sun tokko lamaa miti ilma seera biyyaataati ilma booti biyyaataati namni miidhaan ragee tokko lamaa miti hanga isaanii shalakkiin beeku garuu tokko lamaa miti waan nama kanaaf kan akkasii waan jiru miidhaa hamaa ragee onarraa buqqaanii waan adda addaatiin sababa qoonqootiin duute kan bineensi nyaate haadha maatii abbaa maatii waan ta'e kana hangam beekamu rakkoo baay'ee ragee Nuruddin eenyu? Nuruddin Ismail. Daqan. Haad. Baala. Nuruddin Ismail. Maatu kana dabar? Akkam. Kam? Kana maal suudhe? Kana maal suudhe? Kana himadda. Tafi gartee qaawara. Afaan rasaasa. Biyyu boolis. Biyyu boolis akkana godhe. Biyyu boolis akkas godhe. Dhukaasa isiidha. Dhukaasa isiidha ta'uudha. Akkasitti afaan xiyyiitiidha. Akkasitti akka laxxafan jechuudha. Somaalis jedhamu nama biroo mancaasa jedhama. Soomalee Niyyuu Boolis. Niyyuu Boolis. Guyyaa meeqa keessa keessa ta'e? Afur. Guyyaa afur yaaddu? Afur. Har'aan guyyumaa afur? Har'aan guyyumaa afur. Ganda saddeetti dhufanii. Bakka ta'e bakka itti ta'e? Gandoon dhufte. Ganduma keessan? Ganduma keessan dhufte. Re'ee keessan moo? Re'ee keessatti. Horii dallaa duraa bantee fuutee yaaftee bakka inni horisan irratti dhukaasni taa'amee namni kunis dhumee innis akka ta'e madaa jechuudha. Hedduu dubbiin dandeessu? Afuura namuudhaan jiraar. Afaan lachuutu dhasaasaa beenu beekte xiitee bee jiraani. Hafe hedduu haasawuu hin dandeenye. Ayyo. Ummati eenyu maqaan kee? Hawa Abdi. Hawa Abdiiti? Hawa Abdi Bareedo. Hawa Abdi Bareentooti? Ganda waldaa mujooti? Mujee waldaa. Maaliif uleen siin deeman? Balla ijaan qabu. Ijaan qabdu? Balla. Maal baqattan? Filidishanii. Garam baqattan? Baddaa olii? Baddaa oli baqan. Baddaa oli baqan. Akkamitti duraa deemtame ati?
akkanumatti na oofan muka keessa na kufisa'a lafarra na harkisa'a hogguu adda bitti baqattee fagaatte ala bula'a akkasitti na oofan ala bulee afaan waraabessaa bula'a ilmoon naa ooftus naa bojji bula'a. Dee faalle. Akkasitti oofan. Akkasitti na oofan. Hoggaa kana deemte ilaa amna guyyaa meeqaa deemta? Amna guyyaa sadii ifaan waan deebiraa bitti fagaattee guttis asuutumaan siqaasan sadifaa karaa bulee deema. Akkasittiin deema. Sadifaa karaa bultee deema? Sadifaan karaa bule. Afurfaa sadifaa. Nama sirraa ajjeefte ni qabdi? Nama sirraa ajjeefte ganuma qabnaati bakkuma qabna kan ajjeefte bira kutaa. Kan ajjeefte bira kutaa? Bira kutaa. Katti yaa. Amma duuba siisa takkanaa tanaas isaan harkaan numa ajjeesanii? Anuma ajjeesan maaliif na dhiisan? Afraadi ani na ajjeesanii lola bira baanii kutanii. Anuma ajjeesanii bin cabaa miti kan inni jalqabu. Waraabessi na nyaata inni na ajjeesa jeetiin caba kan jettu qabu kan jedhamu danda'uuwwan. Egaa ona keessa waraabessaan na nyaateette? Waraabessi na nyaata isiin na ajjeefti. Ala hooyaalee yaalee adduma dadhabne hunduma akka waraabessatti seennee buli. Aya gaariidha rabbi isaa gargaaru onos si haa deebisu. Amiin amiin. Gaafa muddee 10 bara 2014 OMN tumsuudhaaf Oromoonni Las Vegas qophaa'aa jiran. Xiinxalaa siyaasaa Jawaar Mohammed qophii tumsa OMN kanarratti akka argamu beekameera. Iddoon Gold Coast Hotel and Casino 4000 West Flamingo Road, Las Vegas, Nevada 89103. Marree isinis qophii tumsa OMN muddee 10 bara 2014 waaree booda sa'a 5 irraa eegalee taasifamu kanarraa hin hafinaa. Karaa dhugaa qabannee dhugaa uummata keenyaa ni baafnaa miidiyaa keessan OMN tumsaa damee qindeessituu gargaarsa uummataa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork. Ana liyyuu poolisi tube? Ana liyyuu poolisi? Aku berarti udah puasa juga. Midhaan kuntaala nabbaan daradarate hunda gote jira. Midhaan kuntaala nabbaan daradarate hunda kuntaalli 30 irra caalu ishin gaaqefa bakka tanatti gubatee jira. Aman bahasa. Kau lola motumma naannoo shanii mootummaa afurii fakkaatee itti walitti ka'e jechuudha. Osoo uummanni nagaan taa'u. Mayyuu dargii fi Haile Sillaasee jidduu mootummaan addunyaa hunduun beeyti Oromiyaa jalatti bulaalaa jira. Araddaan raqeetammaa naannoo shanii jettee moggaaftee naannoo shaniitiin ibsaaftuun Oromiyaa jala turti. Haile Sillaasee fi Milik jidduu Oromiyaa jala jirti. Egaa bara 1999 keessa mayyuun kun mayyuu aanaa mayyuu kun hundaa'e innis waa'ee gosummaatiin walxaxee naannoo shanii jala qamadii fudhachaadha waan jiruuf odoo mayyuuttis nyaachaa jiru odoo naannoo shaniitti nyaachaa jiru warri naannoo shanii isaan kana hundeeffateef jala qabatee ammatee raqee naannoo shanii godhe jechuudha isaa mayyuu duraanuu naannoo Oromiyaadha. Bakka referendamiin hoggaa gaggeeffamtee nuti irraan lollee laftachiin tollee nu saamtiin jenne uummanni kunis uummata duraan isaan Oromiyaa jala jiru hayo saba barbaadelee saba Oromiyaa jala jiru saba Oromiyaa ta'in dhalatee haa jiru kun ammoo qamadiidhaan bitamee naannoo shanii jalatti bulee akkasumatti lolonti bufee lolli sun ammas yeroo san keessatti mootummaan dirmatee qabbanees yeroo san 93 keessa deebi'aadha ammas bara 2004 keessa barana nuti gaggeeffame jechuudha ammas haarayaan lafti tun lafa Oromiyaati lafa tana wal falmaan jirru
qabeenyi loon gaali wal keessa walitti jira namu amantaa qabna aadaa qabna jechuudha ummanni kun ammoo sababa qamadii mootummaa irraa fudhachaa jiruun namu hundaf jala jaaraa osoo deemu ummanni irra guddaan gara isaa bolaadhaa osoo deemu naannoo shanii ardhaa humna godhatee liyyu poolis leenjifatee onelee fiin dhorkajee osoo ilibsanitti babbaasin ummata qotee bulaa horsisee bulaa irratti duulaadhaa jiran nama meeqa nurraa du'e jira nuti mootummaa kun lola mootummaa nu qabdu lola mootummaa kun nurraa deebisu jenneeti midhaan teenya eegee kanneen fudhachaadhaa hin jiru jechuudha. Deebi'ee lolli kun hanqa banya keenya nu saamaadhaa jira mana daseedhaa kajaaranii qabu ni gubatanii ni guban midhaan kuusa jira ni guban midhaan boola jira ni guratan jechuudha. Mootummaatti yeroo iyyannu mootummaan sun akkasumatti bakka nuuf irraa isin fuudha isin harka laatinaa hin tuqinaa jedhan bansaanii kajarallee yaasanii gaasii galchaaf mootummaan gara keenya habbadee soorii dhufuullee nuti gara keenya horii tokko irraan fuune inni immoo gara sarraa halkan rigoota harkaan fi nu fudhachaa jira bireenii meeshaa mootummaan loluun gurguddaa fudhateeti nuti dhukaasaadha jira nuti immoo duraan qotee bulaa horsee bulaadha meeshaa kana hin bitanne lafa jalaa waan milishaan ardaadhaa qabu waan takka takka qawwee dhuunfaata jirtu yeroo baafanee fira dhukaasti dhoyin humnaan olii ta'ee jira. Filmaata 1996 referendamiidhaan kililii shaniitii fi kililii Oromiyaa jidduu deeme maali milikannisaa sararaa walwallaalammoo daanga walwallaalammoo maali yoo sararri ni jira moo hin jiru bakki beekamtuun. Kaara mayyuutti ni jira jechuudha warri mayyuu duraan mayyuu guutuutu naannoo Oromiyaa jala jira. Sararase wallaalle lafma Oromiyaadhaa tana saamuu deemane nuufi rannoo shanii bakka itti waldaan geessuun lafa irra jira irri asiin ana mayyuu mulqeeti mayyuu asirratti hoggaa dhageenyu mayyuu lama ta'ee jira mayyuma tokkootu naannoo shanii mayyuu mulqeef hin jaa nuti immoo mayyuu mulqee jennaa Haile Sillaasee hirmee iddoo addunyaan beeyti irra lagaa jedhaniitu jira nuufi naannoo shanii iddoo haa jiru ammoo inni irras as beeti mayyuma kana araddummaan takka qoftiin araddaan lama if goote araddaan lamaan deebitee aanaa if goote jechuudha. Nama dhibba sagal qofa warri hardii xiqqaa guddaan gaggeeffate guyyaa sanuu lakkoofsanii beekna araddatee yeroo jira nama dhibba sagalii torba aanaa ta'e hojjetaa mootummaa hundee mindaa nyaachaa jira. Wanni jechuu barbaade erer uumaa rabbiitii uumee Somaalii fi Oromiyaa odoon ta'in biyya hedduu gargammuure layni ererii haa ta'u kililii shaniitii fi kililii Oromiyaa odoo dura referendamii dura kililiin baananii hin jirtu referendamii fi filmaanni hoggaa deeme referendamii jechuun filmaata naannoo lamaan jechuudha. Naannoo lamaan araddaan lamaan kililii shanii hoggaa taatu aradduma sanii fi naannoon Oromiyaa bakka itti daangeffamtu sun sararri ni jiraayedha. Ni jira jechuudha. Maqaaf kun sararri beekamaa jira moo ni wallaalame? Ni jira jechuudha. Ni jira. Ni beekaa armaa fi dargii Haile Sillaasee jidduu lafa namu itti qubatu san itti urra qabantu jira ni jira jechuudha. Osoma jiruuti beekaa nu dabre jechuudha. Ni jira jechuudha. Ya akkitti jiru araddaan moja waldaatii fi raqee waldaan geessa jechuudha. Waldaan geessa araddaan moja waldaatii fi raqee hoggaa jenne bakka iddoo basaqa jaan karaa jira jechuudha. Iddoo basaqaa jaaniiti jira jechuudha. Iddoo basaqaati jechuudha. Daangaan jira. Daangaan jira jechuudha. Oromiyaan takkaa'u poolisni Oromiyaa takkaa'u isin uummanni naannoo Oromiyaa irra qubatu daangaa kililii shanii san dabartanii hidhooytanii ni beeytanii. Takkaan dabarree amma immoo sa'a sana keessatti kiiloomeetira daangaa san iddoo qaamni sadaffaa kun har'a deebi'ee godhu kanarratti dabree bakka sanirraa godhe jechuudha bakka konferaansiidhaan amma deebi'amee hawaasni lamaan itti walii galee daangeeffame san dabreeti araddaa mojoo waldaa keessatti iddoo asuma jechuudha kiiloomeetira lama geenya keessatti amma baatuma tana keessa qubatee jira jechuudha ammuma qubsiisee jira qaamni federaalaa qubsiisee jira jechuudha. Arduma keessa haroora isa iddoo jamtu keessatti mana barnoota haroora isaa kan Oromiyaan jaarrate kalee malee dheengaddaa irraa guutumaan guututti buqqaasee manni barnoota sun dhabame jechuudhaan gabaasni nutti dhufee jira jechuudha. Galatoomaadha isin hundinuu iyyannaa teessanis yoo akka iyyannaatiin deddeebiidhaan yoo taate malee biyya tana waan rakkinni ifaatii fi waa hedduun jirtu kunuu gayaadha kunuu ragaa bareedaadha jeetii yaada kanaafeef qusattuuf arraafni gayaa iyyannaa teessanis iyyannaa bakka geessu rabbi isin haa godhu
manguddoo dhagayamtu rabbi haa godhu akkasitti gaa balaa rabbumaan nama qabsiisaa rabbiin isinirraa dhaanfu hanga barbaachisetti isiniif jibbaannaa mee maal jechuu feete wanni injuu barbaade hawaasni kun ardan qotan jechuudha hawaasni mayyurra jiru ardoonni hanqi jenne kun taqlaalummaan isaatu qotan jechuudha namni kun kan horsiisee buluus ni jira kan qotee bulaatis ni jira jechuudha hawaasni kun lagaa fi gubbaa ni qotata lagaa fi gubbaas akkasumas tokkollee waan hin qotatanii beelaan dhaabni gargaarsaa kan dhufe sunilleen meeshaa keessa bulan sharaa fi distii fi waan akkasii dhiyeesse malee midhaan qamadii luunni tokko hin dhufne jechuudha haala sirriitti waa'ee beela irratti yoonii fi daatattamaan nu dhaqqabe malee ummanni kun rakkoo jabaa keessa jira jechuudha beelaan sababa beelaatiin rakkoo jabaa keessa jira jechuudha